Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 24 irra kan jiru kana wal wajjin ilaalla. Afurri amaan bahee deebi'uusaa jedha. Afurri amaan nama keessaa yommuu ba'u iddootti aara galfatu barbaaduudhaaf lafa bishaan hin jirre keessa deddeebi'a. Iddoo barbaadatee yommuu dhabu immoo mana koo isa keessa baheettan deebi'ee gala jedha. Yommus deebi'ee dhufus immoo manicha ramee qopheeffamee argata. Kana booddee dhaqee hafuurota 7 kan isarra ammaatan ofitti dabalee dhufa. Isaanis manichatti galanii keessa taa'u. Jireenyi namicha sanaa inni kana booddee isa duraarra kan itti hammaatu ta'aa jira. Kun Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 24 irratti dubbata. Egaa mata durichi seexan yookaan afurri amaan maaliif lafa onaa yookaan lafa bishaan hin jirre filannoo godhate? Seexanni maaliif lafa bishaan hin jirre lafa duwwaa maaliif filata? Lafa hontuu ta'e yookaan lafa waan gaariin itti hin argamne, lafa nama hin bashannansiifne, lafa onaa filannoo isaa maaliif godhachuu danda'e seexanni? Seexanni biyya lafaa kanarratti jireenya namootaa balleessuudhaaf sababa of tuulummaa isaarraa kan ka'e akka gadi darbatame seenaa hojii seexanaa beektusi. Duraan ergamaa akka ture, ergamee hojjechaa akka ture, icciitii bal'aa kan beeku, akkuma garbeelii sochii godhaa kan ture, hojiin itti kennamee kan ture, hojii bal'aas hojjechaa ture. Booda garuu Waaqayyo irratti of tuulurraa kan ka'e fuudhamee akka gadi darbatame sagalee Waaqayyoo lafa kaa'u. Isa gadi darbatame kanaaf, isa kufe kanaaf har'a yookaan Waaqa godhanii sagadan jiru. Isa kufeen sagadin jedhee itti nama simade jiru kan. Isa fannifame malee diin. Yeroo sadi na hubachiisi gurra isaa dhaga'u dubbiin cimtuudha. Isa fannifame moo isa kufee sagaddaa diin? Egaa Waaqayyo of tuulummaa isaarraa ka'ee darbate. Namoonni baay'een namoota of tuulan, namoota hafuura tibiitii qaban, namoota ana malee namni hin jiru jedhan, namoota waa'ee isaanii ol kaasanii dhiyeessan akka hafuurra maan keessa jiru beektu? Hafuurra of tuulummaa irraa kan ka'e kan Waaqayyo seexana dhee gadi ishii darbate. An akka of tuulummaa jireenya namaa balleessu hin jiru. Yoo gadi jette Waaqayyo ol si kaasa. Mutti firee qabu yeroo hundaa akkam ta'a? Muuzii yeroo bishaatu maal ta'a? Bunni yeroo bishaatu maal ta'a? Yaa nama gadi jettu rakkinaaf, jallootaaf, qorumsaaf yaa nama gadi jettu Waaqayyo barana ol si qabaa. Warra oloof of qabani gadi qaba. Seexanni oloof qabnaan gadi qabe waa'ee. Isa kufe kana Waaqayyo akka ka'uun barbaadu. Isa darbate kana Waaqayyo akka kaasuun barbaadu. Itti araaramuun barbaadu. Waaqayyo cubbamaa taraara malee seexanatti hin araaramu. Waaqayyoof seexana gidduu daangaan kaa'ameera. Adabbiin irra kaa'ameera. Murtiin irra kaa'ameera. Warra hafuura hamaa akka shungulliitii laphee keessatti sossobaa ooltan of keessaa baasaa. Hafuura Waaqayyoof itti galchaa. Hafuura Waaqayyoo barbaada. Waaqayyoon nama namaan bara baraa si wajjin jiraata. Ameen. Addaami fi Hewaan yeroo isaan gara cubbuutti hin dhufin seera uumamaa boqonnaa 1 kaaftanii hanga boqonnaa 2tti nagaa tokkotu. Cubbuun hin turre, rakkoon hin turre, abaarsi hin turre. Boqonnaa 1 seera uumamaa boqonnaa 2tti bashannanuu, jannata, haala jireenyaa, haala biqiltuu, haala nyaataa, haala bashannanuu waan gaggaarii ture. Boqonnaa 3 irratti garuu rakkina, qormaata, abaarsa, kufaati jalqabe. Wanti gaarii yeroo baay'ee boqonnaa bal'aan qabu. Jallinni boqonnaa bal'aa qaba. Qormaanni boqonnaa bal'aa qaba. Yeroo dheeraadhaa itti fufa jechaan. Wanti qajeelummaan irratti ta'ee ajaa'ibsifamne seera uumamaa boqonnaa 1 kaasee hanga boqonnaa 2tti cubbuun hin jiru. Boqonnaa 3 irratti garuu jawween qaruu ta'e bofichi harraba qarata socho'uu jalqabe. Abaarsa bara baraa jala akka namni seenuu ta'e furtuu jireenyaa jannata keessaa Addaam harkaa fuudhee du'a bara baraatti barachiisa. Yesuus Kiristoos immoo qulfii seexan Addaam harkaa fuute sana fuudhuudhaaf mukatti siif fannifame. Du'ee guyyaa 3 booda furtuu harkaa fuudhee deebi'ee dhufe. Yesuus maaliif nama ta'e? Yesuus maaliif cubbamaa ta'e? Yesuus maaliif rakkina keessa gale? Yesuus maaliif maaltu harkaa bade? Jannata keessaa maaltu bade? Jireenyatu bade. Jannata keessa maaltu seen? Cubbuutu seen. Jannata keessa maaltu dhufe? Gargar wal ba'uu dhufe. Jannata keessa maaltu dhufe? Umurii gabaabbachuu dhufe. Kanaaf Waaqayyo dhala namaa jiraachisuudhaaf
foon ta'ee dhufee lubbuu isaa dabarsee kennee anaafis hin fayyise. Seexanni maaliif lafa onaa filata? Lafa bishaan hin jirre maaliif filata? Bishaan hiika isaa isinitti hima. Bishaan maal ta'eef? Tokko bishaan jireenya eebba of keessaa qaba. Qaama kee keessaa parsentii meeqatu bishaan? Dhibba keessaa parsentii 75 dhanni kee maalidha? Bishaan. Laala argita parsentii hedduu. Bishaani jireenya, bishaani eebba. Atillee yeroo bishaan baay'ee si barbaachisa. Kanaan maal barbaada seetan? Bishaan maal wajji wal qabata? Boqonnaa qaba, jireenya qaba. Namni bishaan malee hin jiraatu. Hafuurri Waaqayyoollee bifa bishaanitiin gara namaatti dhufa. Namatti dhangala'a, nama qulqulleessa. Rakkoorra, abaarserra, dhukkubarra waan kasirra hari'e. Hafuurri Waaqayyoo si qulqulleessa. Seexanni bakka qulqulluu hin filatu. Bishaan ibsuu nama baasa. Bishaan nama qulqulleessa. Bishaan nama bareecha. Bishaan firii akka buusu biqiltuudhaaf kenna. Bishaan qulqullina namaa qaama namaaf hin barbaachisu. Hafuurri Waaqayyoo bifa bishaanis keessatti dhangala'a. Hafuurri Waaqayyoo bifa bishaaniin akka ati laliiftu godha. Hafuurri Waaqayyoo bifa bishaanis qulqulleessa. Hafuurri Waaqayyoo bifa bishaanis ibsuu si baasa. Egaa namni tokko gara Yesuus Kiristoositti odoo hin dhufini hafuurri dhalootuma isaa ka'etti ramadamee faana deemu jira. Hafuura tokkittiin nama faana jira. Namni gaafa Yesuus Kiristoos hin amanin hafuura tokkittiin faana jira. Hafuurittiin maaliif? Dukkana keessatti dhoowuudhaaf. Hafuurittiin maal godhuuf? Yesuus Kiristoos wallaalchiftee dukkana keessatti hambiftee abidda bara baraatti geessuudhaaf dhalli namaa tokko gaafa dhalatu hafuura hamaa tokkotu faana deema. Namni gaafa gara Yesuus Kiristoos dhufu, namni gaafa isaa gara isaa ol kaasee biyya lafaa ganu, Yesuusin gaafa amanu maal ta'a? Manni seexanni keessa ture sun duwwaa ta'a. Iddoo duwwaa ta'ee afachaan. Iddoo duwwaa ta'a. Qalbii isaa iddoo duwwaa ta'a. Bakki suni maal ture? Waa qabatee ture. Mana honaa, mana duwwaa, mana homtuu miini keessa hin jirre, mana namni keessa hin jirre ta'a jechuudha. Namni gaafa Yesuus Kiristoosin amanu qalbii isaa duwwaa ta'a. Gaafa namni cubbuu dhiisu qalbii isaa duwwaa ta'a. Maal? Cubbuun namaa dhiifamuu fi qalbii ofii guutuu godhu garaagarummaa qaba. Yesuus Kiristoos mukarratti fannifamuudhaan cubbuu keenya nutti araarameera. Qalbii keessan keessa garuu Yesuus kan isinitti araarame. Seexana moo Yesuus akka baatu adda baafadhu. Hafuurramaan tokko gisee nama keessaa ba'uudha. Gara lafa onaa, gara bishaan hin jirre achi booda achi ga'ee raawwatee akkas jedha. Ani mana koottan deebi'a. Gara mana koottan deebi'a jedha. Gasa gasee gisee dhufu iddoon inni keessaa ba'e Waaqaan hin qabamne taanaan, iddoon inni keessaa ba'e hafuura Waaqaan hin qabamne taanaan, qajeelummaadhaan hin qabamne taanaan, firee gaarummaan hin qabamne taanaan, hojii gaarummaan hin qabamne taanaan, hafuura qulqulluudhaan hin qabamne taanaan, hojii qajeelummaan hin qabamne taanaan, jaalalaan hin qabamne taanaan, amantiidhaan hin qabamne taanaan, bakka duwwaa sanatti deebi'uu barbaada. Bakki duwwaa sun akka ba'etti yoo duwwaa ta'uusaa argee jedha. Ani sarara hammaataan torba waammatee dhufaadha. Warra kufe, warra duubatti deebi'e, ilaasitti dhima. Pentee duubatti deebite sodaadhu. Penteen duubatti deebite duubatti deebi'uu ishii qofa laaltoo doontaan hamaloota torba kan duraan hin qabnetu biiroo ishiitti dhufee gala. Jireenya ishiitti dhufee gala. Yaada ishiitti dhufee gala. Achi keessa taa'ee jireenya kee hammeessuun, si balleessuun, karaarra si jallisuun hadeema seetan. Harka keessa ol kaafadhaa. Warri qalbii keessanii Yesuusin guutuu gootanii seetanni deebi'ee dhufuu bakka seenuun qabaman jedhama lafa. Qodaa guutuutti bishaan naqaa oolte maal ta'a? Irra dhangala'a malee hin seenu. Yesuusin guutuu ta'ee nama simadee jiru kana. Ati laphee kee bakka qalbii kee sana cubbuu kee fi Yesuusitti araarameera. Ga'een kee immoo qalbii kee Yesuusin guutuu godhu. Bakki qalbii isaanii Yesuusin guutuu hin taane hanqina qaba, bakka duwwaa qaba. Hafuurri dhufe keessa ta'a. Meeqa fidate? Hafuurri hamaan nama keessa yommuu ba'u iddoo aara galfatu barbaaduudhaaf lafa bishaan hin jirre deddeebi'a jedha. Lafa bishaan hin jirre, lafa waan lalisaan hin jirre, lafa waan firee buusu hin jirre, lafa waan lalisu hin jirre, lafa wanti guutuun hin jirre, lafa waa dhiqatanii nama qulqulleessu hin jirre barbaada. Kun immoo hafuurri Waaqayyoo bifa bishaanitiin jireenya keenya keessa nu qulqulleessaa
nuguutaa harki caalaan jireenya keenya afuura waaqayyooti olaantummaa waaqayyoo jireenya keenya guutuu godha jireenya keenya miicaa jireenya keenya qajeeshaa hanqina keenya mudoo keenyaaf haraarri waaqayyo nu bareecha akkuma bishaan dhala namaa qulqulleessu afuurri waaqayyoo qalbii kee qabateera taanaan jireenya kee qulqulleessa. Yesus Kristos cubbuu keenya nuuf araarame namni gaafa Yesus Kiristoosin amanu habdatu yeroo cubburraa deebi'e yakka dhiise balleessaa biyya lafaarraa deebi'e qalbii isaa sana immoo yaada isaa sana immoo gaafanne iddoo duwwaa godhu afuura ittiin guunne taanaan afuurri waaqayyo iddoo sana hin qabanne taanaan namichichi akkanumatti waldaa keessa deddeebi'a seexanii naanna'ee dhufee qorba duubaa fidatee tokkicha itti dabalamee 8 ta'ee jireenya isaa kan duraa caala hammeessa dursaa iddootti jireenya keessan afuura hamaarraa gargar baatan sana qalbiif yaada keessa sana iddoo duwwaa hin godhin jedhi nama simade jiru iddoo duwwaa hin godhin afuura waaqayyootti qabadhu itti guuttadhu itti dubbadhu nama simade jiru bakka jireenya afuuraan jirre jechuudha bakka lafa onaa jechuudha bakka bultii waaqayyoo hin jirredha laftoonaa eenyu keessan bullee waaqayyo iddoo oo dhufe iddoo dhabe maal waan biraatti iddoo qabata. Amma yeroo tokko manni duwwaa magaalaa keessa hattuun saamtuun yeroo baay'ee mana kamii keessa taa'anii nama saamu mana kamiitti jedhan yeroo baay'ee kan nama saamu kan nama hatu mana kamiitti baqata mana balbala hin qabne mana duwwaa mana qodaan keessa hin jirre nama mana maatiriyaalli keessa hin jirre bineensatti galaa hantuutatti galaa bofatti galaa hattuutti galaa hannama ajjeesuutti galaa jireenya keessan bakka duwwaa hin godhina warri jireenya keessan bakka duwwaa gootani seexanatti iddoo sana barbaada. Seexanni qalbii kee bakka duwwaa barbaada. Inni yeminiif hafuura waaqatiin guutuu godhi. Qalbiin keenya hafuura waaqayyoon guutamuu qaba. Qalbiin keenya yeroo duwwaa goone seexanni deebi'ee iddoo sana qabata waan ta'eef amanuu duwwaa odoo hin taane yaada fedhii keenya hundumaa waaqayyo irra kaa'uun nutti jiraata. Mana haramee qulqullaa'e jedhee inni lafa kaa'u namni yeroo cubbuu dhiisee jireenya jalqabu garuu qalbii isaa hafuura qulqulluun hin guutamne yoo ta'e kadhannaadhaan amantiidhaan hojii gaarii hojjechuudhaan bakka Yesus Kiristoosin amanuu duwwaa odoo hin taane hojii qajeelummaa kan hin hojjenne kiristaana maqaa duwwaa kan taaneef hojiin keenya immoo maalinni qalbii keenya bakka duwwaa seexanni gadhiisee deeme sana akka hafuurramaan dhufe iddoo qabatee isinitti fayyadamne guutuu ta'uu qabna. Waan garaan guute arrabni dubbata. Waan garaan guute sammuu yaada. Waan garaan guute har'a barraa bahee dubbatadha. Sagalee waaqa hojii gaarii tokko hojjechuu kan dandeenye bakka duwwaa odoo hin taane Kiristoosiin guutamuudha. Qalbiinuma jechuun maal jechuudha? Bu'uura yaadaa jechuudha. Bakka hawwiin itti raawwatu, bakka fedhiin namaa itti raawwatu, bu'uura gochaa fi murtii jechuudha. Mormi kee gadi akka tasaabii wal harkisuuti. Mataa isaati murteessan, shufeera isaati murteessan, bakka itti marshiinni gachuu danda'u murteessan. Inni kaan yaada wal gottotee deema waan ta'eef. Dhanna kee kan barbaachisu, guddina kee kan barbaachisu asirraa ka'a. Akkuma mataa kee irraa yaadni kee ka'u, yaadni jireenyaa immoo isa si gararraa Kiristoos irraa ka'a. Addaamii fi Hawwaan cubbuu yeroo hin qabne san seexanni biran turu. Yeroo isaanii cubbuu maatuu hin qabne Eden keessa seera uumamaa boqonnaa 1-2 gidduutti waa'een cubbuu hin jiru, waa'een du'aa hin jiru, waa'een rakkinaa hin jiru. Yeroo sana qalbii garuu qabu. Seexanni karaa kamitti dhufe seexan? Karaa qalbiitiin dhufe. Fedhiif qalbiif hawwiin kee murteessaadha. Maal hawwita? Maal hojjetta? Maaliin qabamtee jirtaati? Amma yeroo tokko kaartaa magaalaa yoo ilaaltan, pilaanii magaalaa yoo ilaaltan, kompiitara irra namoonni akkas jiru. Iddoon kun kanaan qabame, iddoon kun kanaan qabame, iddoon kun mana jireenyaan qabame, iddoon kun daandiidhaan qabame, iddoon kun biiroodhaan qabame, iddoon kun gamoodhaan qabame, iddoon kun. Iddoon kee maaliin qabame? Maqaan nama Naazreeti Yesuus nan jedha. Sa'aatii kana kaasee harki waaqa jiraataa ganama kan waan iddoo malee si qabate kana Yesuus irraa gargaraa baasu. Ishii kana hunduma bakka narra isinitti himu kana qalbii isaanii eewaan qalbii ishii bakka duwwaa ta'u argee achirraan booftasuma jiru hin dhufee akkas jedhee amma dhuguma waaqayyoo mukoota kana hunduma keessaa kanarraa nyaatinaa jedhee hin nyaatinaa jedhee warra hin dhuginaa jedhee hin ejjinaa jedhee birriin fudhatinaa jedhee warri jedhan tokkolan jootasa hin jedhee warri jechuu baay'isan kuutanii isaan kanarraa fagaadha hin jedhee baay'inaan kufaatiin ittaan hin jedhee baay'inaan rakkootu sitti deema hin jedhee warri baay'isan rakkoo guddaa akkana hin jenne akkana malee maal jedhee dura itti akeekkachiiseera boqonnaa 1-2 maal jedheeni kana nyaadhaa kana jala boqodhaa garuu isa kana immoo ittiin bu'inaa erga jedhame firee isaa nyaachuun maal barbaachisa
ittiin bu'ina ergasii jedhame maaliif amma achirraa soorachuun barbaachisa? Xiyyaaqee baay'isu, gaafii baay'isu, waanuma hin taane xiyyaaqee gaafatti baay'isu jalqabu achirraa booda ammanumatti dogongorsiisee amma waan dhufutti qalbii argate bakka duwwaa argate waan hin bakka duwwaa argate rakkoon qabu jettee garaashiif jettee gaafa gashitu nyaataaf jedhee wal lolaa jira. Addunyaan kun of eeggadhu nama si wadde jiru kan ilma namaa walitti naqaa jiru biddeen nama si wadde jiru kan warri Yesuus Kiristoosin amantanii afurri tokko ta'ee sirraa ba'e gaafa Yesuusin amantu amma immoo torba ta'ee sitti dachee jireenya kee kan durii caala akka nammeessin waldaa keessa teessee hojii gaarii odoo hojjettu akka hin mancaane ofii keetii qalbii kee Yesuusin guutuu godhi. Yesuus amaneera maqaadhaaf sababaaf galmeen koo Yesuus arga jira garuu bakka duwwaan kee waan biraa keessummeessee kan jiru siin jechuu kee waan biraan jireenya kee qabame sana of keessaa dhangalaasi gati siin ta'u isa kana wangeela akka malee jibba bakka duwwaa keessaa duwwaan godhin bakka duwwaa sana qabatadin jireenya keessa waan hojjettan waan raawwattan waan haasoftan hundasa bakka duwwaan ta'inaa waan gaariidhaan guutuu ta'a waan deebistan hafuuruma sin keessa jirutu sinii kenna. Qalbiin keenya bu'uura yaadaati. Qalbiin keenya hawwii keenya. Qalbiin keenya fedhii namaa bu'uura gochaa fi murtiiti. Qalbii irratti kan hojjetu kan macaafa faarfannaa 51 lakkoofsa 10 irratti cubbuun seexana karaa banuu danda'a. Seexanni qalbii duwwaa barbaada. Yeroo hunda fedhii seexanaa bakka duwwaa barbaada. Bakka bishaan hin jirre lafa onaa barbaada. Deebite lafa onaa jechuun immoo bakka Yesuus keessa hin deddeebine bakka hafuura qulqulluu simanne bakka hojii qajeelummaan hin jirre simata barbaada hafuura man kottaa seexanaaf iddoo mijataa hin taanu kottaa cubbuudhaaf haala mijeessinu kottaa Kiristoos isa barbaada dhumne kana of kennina kottaa hojjaa qajeelummaadhaan qalbii keenya guutuu goona isa duwwaa raawwanna. Kana booddee hin gasagasta fuullaataati. Qalbiin keenya akkamitti guutamuu danda'a? Qabxii arfan tokko dubbadhennisa qabxii baay'ee jira waan ta'eef tokko qalbii keenya maaliin guutuu qabna yoo maal goone seexanni dhufee dhaba. Obboloota koo Yesuusin ergaa amantee waggaa meeqaati? Waldaa naftu hin nafta waggaa meeqaati waaqayyoon kan amante garuu qalbii keerra kan jiru namni beeku hojjaa kee maal faatu jira? Seexanaaf iddoo mijataa akka hin taane seexanaaf milkaa'ina akka hin taane seexanaaf karaa akka hin taane seexanaaf bakka boqonnaa akka isaaf hin taaneef hundi keenya hafuura qulqulluudhaan qabamuu qabna. Lapheen keenya yaadni keenya qalbiin keenya guutamuu kan danda'u tokko jireenya qulqulluu Phexros tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 16 jireenya qulqulluudhaan guutamuu qabna. Jireenyi qulqulluun jireenya ifa keessa jiraachuu cubburraa deebi'uu jireenya qulqulluu maalidha? Bakka duwwaa kee waaqayyo guutuudha. Seexanni gaafa dhufu bakki duwwaan kee jireenya gaariidhaan jireenya qulqullummaadhaan waan guutameef sin danda'u. Lammaffaan macaafa qulqulluu kana dubbisuudha. Amma namoota meeqa macaafa kan baattanii dhuftan jirtu? Maal yoo macaafa baattanii dhuftan maaltu sin irraa bu'a? Rakkoo maal qaba? Boorsaa godhattanii ormi laaptooppii yoo baatte deema hangatatee maal macaafa yoo baatte sila jireenya keeti. Beellama keetu baay'eedha. Sirriin galtu manatti. Daandii kee jajallataadha. As yoo baatte bakka 10 nattaa namni macaafa harkatti waan arguufate lallabaa miti. Kanaan maal gootaa jira? Qaxxettee waan hin deemneef hin baattu. Odoo qaxxettee deemte bakka irraa kaate beektaa bakka dhattu beekta. Garuu boorsaa kee qabattee yaadannoo kee qabattee isa amma bakka duwwaa kee ittiin guutuu gootu kana sila hin barreessitaa hin qabattaa hojiitti immoo hiiktayu. Jireenya keetti kaasa barbaada dhufte. Macaafa qulqulluu dubbisu halkanii guyyaa dubbisu yoo macaafa qulqulluu dubbistan seexanni dhufee isin argachuu hin danda'u. Tonkaa'onni dhufanii isin argachuu hin danda'an. Murtoonni dhufanii isin argachuu hin danda'u. Hiyyumni dhufee isin argachuu hin danda'u. Barsi dhufee isin argachuu hin danda'u. Sagalee Waaqayyoo inni jiraatan isin harka jira waan ta'eef. Bakka duwwaa keessa wangeela qabsiisa. Bakka duwwaa keessa sagalee Waaqayyoof iddoo kenna. Seexanni isin hin danda'u. Sadaffaa hafuura qulqulluudhaan guutamuu. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 18. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8. Dhattanii soo laaltan maal jedhe? Hafuura qulqulluu fudhattan malee Yerusaalem keessa hin bayina. Yerusaalem keessa yoo baatan rakkoo jira. Hafuurri sin keessa yoo iddoo qabate garuu warra sin lolan jala dhaabattu, warra sin morman jala dhaabattu, warra maqaa sin balleessu jala dhaabattu. Hafuurri akka iddoo qabatu barbaade Waaqayyo durse. Bakka duwwaadha yoo manaa baatan hin qaanoftu. Bakka duwwaadha yoo manaa baatan seexanni bakka duwwaa kee isa dura gadhiise sun barbaada waan ta'eef. Hin eeyyaminiif seexanaaf. Iyesuusiif garuu maal eeyyamii hafuura qulqulluu of eeyyame. Kiyyoo baay'eetti sirra jira. Obboleessa koo daraa odoon du'in deebi. Odoon salphatti hin deebi. Qalbiin kee maaliin guutamaadha? Maal hojjechaa jirta? Karoorri kee maaliin? Macaafa qulqulluu dubbisaa. Qolaasiyaas 3:16
Macaafa faarfannaa 119 lakkoofsa 11 dubbii waaqayyo onnee keenya keessa kaachuu qaba. Nu keessa taa'uu qaba. Seexanni nu arga odoon taan dubbii waaqayyo arga. Seexanni nu arga odoon taan nu keessatti Kiristoos arga. Seexanni nu arga odoon taan hafuura qulqulluu nu keessatti arga. Foon ta'uu keenya, cubbamaa ta'uu keenya, hanqina keenya, balleessaa keenya Yesuus seexana jalaa dhokseera. Qalbii kee keessa garuu seexanni barbaadaa waan jiruuf achi keessatti sagalee waaqayyoo hafuura qulqulluu gaafa argu karaa seenuun qabuu dafee deema. Of keessatti waaqayyo iddoo qabsiisu. Laphee kee keessatti waaqayyo iddoo qabsiisu. Iddoo qabsiisi. Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluun egaa keessa namaa gaafa dhufu maal godhaa? Jaalala namatti fidaa, tokkummaa namatti fidaa, nama gargaari jedha, nama jaaladhu jedha, waan gaarii hojjedhu jedha, namumaaf jedhi miidhamedha, obsi siin jedha, ayizoo waaqayyo jira siin jedha, kadhadhu siin jedha. Gaafa seexanni immoo bakka duwwaa kee argatee sitti galee waan si godhu sitti himu muumuu jireenyi siin taane, ati birrii dhabdee, firrii si gatee, ati duuf deemtaa, maaltu si keessa taa'ee akka hawwachu kanumaan adda baafata. Kun xiskiin qabu. Jabaadhaan isin gargaaraa waaqayyo rakkina koo keessaa na baasa odoon jilbifadhe waan an hojjedhu kun milkaa'an jedhu immoo guutamtee hafuura waaqaa si keessa jira. Nama waan gaarii godhu si jedha keessa kee taa'e. Macaafa argitan baattanii hin deemina adda baafadhaa. Macaafota hedduu tama xiskii nama dogongorsiisuudhaaf gabaarratti bobba'aniiru maxxanfamanii. Waan argitan kitaabattanii hin baatinaa hundi kitaaba miti. Kana duras hin barsiiseera dogongoroota kitaaba macaafa qulqulluu kitaaba qulqulluu dhanii warra gadhiisan. Arfaffaan hawaasummaa amantootaati. Ibroota 10:25 irratti egaa namni qalbii isaa maaliin guutuu qaba? Inni arfaffaan amantoon wal kadhachuu, wal gargaaruun, wal jajjabeessuun baay'ee kanaan guutamuu qabdu. Kana waaqayyoon barbaada. Hojii ulfaata akkasii kana hojjechuu maaliif dadhabne? Jireenyi keenya bakka duwwaa inni ture waan biraan qabame waan ta'eef. Kottaa Yesuus Kiristoosidhaan qalbii yaada keenya sagalee waaqayyoon dubbii waaqayyoon humna waaqayyoon guutuu haa ta'u. Fedhiin keenya fedha waaqayyoo haa ta'u. Yaadni keenya yaada waaqayyoo haa ta'u. Hojiin keenya hojii waaqayyoo haa ta'u. Waaqayyo kufaatitti nu jajjabeessu hankufe kaase. Addaamiin isa kufe kaasuuf dhala namaa kufe isa kaasuuf Eden keessaa isa gadi ba'e kaasuudhaaf waaqayyo ilma isaa amma kennutti. Tokkicha ilma isaa maal godhe nuuf? Ati kennita amma mucaa kee tokkitti kennita. Ilma kee tokkitti kennita.